kanaafi yeroo baay'ee irra deddeebinee lallabuu dandeenya. Irra deddeebinee lallabuu dandeenya. Baay'een alatti laxxafamaa jiru. Miidiyaa naanna'aa jiru bara ol kaafamuu kan jedhamudha. Maqaa Waaqayyoo barbaadaan eebbifama. Kanaaf isa mirkaneessuun irra jira sababii ta'eef Waaqayyoo mana kee keessatti jireenya kee keessatti karaa kee irratti tajaajila kee keessatti adeemsa ati qabdu keessatti Waaqayyoo bara ol kaafamuu hojjeta. Bara ol kaafamuu hojjeta. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Akkuma sila dubbatame boodarraa uleejjiin kadhanna sababa ta'eef macaafa Asteeriin guutummaa isaa gaafa ilaaltanii waa'ee seenaa Mardikiyoosiif Asteer akkasuma immoo waa'ee seenaa Haamaa nama kana sadantu baay'ee macaaficha keessaafi iddoo olaanaa qaba. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Jarreen kuni Asteeriif Mardikiyoos warra Ayihuudiidha. Haamaan immoo warra garee warra Kaliidotaa keessa ta'e jara warra Ayihuudii balleessuudhaaf sagantaa guddaa baafatee nama adeemudha. Kanaaf maalli namichi sun yeroo baay'ee yeroo gadi ba'u yeroo lixu Mardikiyoosin arga. Mardikiyoosin of fuulduratti arguun barbaada. Gurbaan yeroo dheeraadhaaf jireenyi isaa baay'ee galatamaadha. Nama carraa ol kaafamuu hin arganneedha. Carraa guddinaa nama hin arganneedha. Kanaaf namicha sana daalachaa utuu inni taa'u, gaddee utuu inni taa'u, basbara duraa kaatee utuu inni jiru akka yeroo baay'ee gadi ba'u. Kanaaf maaltu jira? Yeroo baay'ee namittiin karaa kanarra teessu miilli mana jalaa fuudhuun yeroo baay'ee miilla na jalaa fuudhu ulfina naan laattuudha karaa gara ulfina naan laattu yeroo gadi ba'u natti kooruu barbaada. Yeroo gadi ba'u akkaataan itti na simatu akkaataan itti na ilaalu nama abbaa taayitaa tokko ulfina laatu miti. Gurbaan immoo konfidensiin isaa Waaqayyo irratti saba gateeruu fi namarraa dhimma hin qabu. Warra abbaa taayitaa warra maalii waan jedhamurraa inni dhimma isaa qabu. Dhimma isaa jira. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Dhimma isaa jira. Dhimma isaa. Kanarraa kan ka'e egaa baay'ee adeemsisa keessa hin galu. Ganamas baay'ee dubbachaa oole iddoo kana. Kanarraa kan ka'u dhaqeetu mana gibbii mana mootummaa keessatti maal qopheessedha? Muka fannoo qopheesse. Gurbatti fannisuu manna irra saddoo sanaa kaasuu iyyuu miti. Hunumaan fannisaa. Akka inni yaadutti haboon hundumtuu saddaqe. Akka Waaqayyo haboo ishee tokkicha nama qaamu dubbarre. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Akka Waaqayyo haboo qabdunaa ishee tokkicha nama qaamu dubbarre. Kanaaf numa fannisa gurbatti kanaan muka fannoo qaree maal godhee akkaataa gurbaaf ta'utti hojjetee lafa teessisee olii gadi tasinnaannaa. Guyyaa tokko walumatti irra raasaa jedhe. Innaan isaa qophee kana qophaa'ee taa'u mootiin haaraan tokko dhufee galee gibbii. Haalelluuyaa. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Mootiin haaraan tokko dhufee gale. Mootii sadaafaa Haamaan jiru sana duute mootii haaraa tokko dhufee gale. Mootiin haaraan sun gaafa dhufu adeemsa jijjiiruu jalqabe. Kallattii jijjiiruu jalqabe. Hojii mana mootummaa jijjiiruu jalqabe. Galmee ilaaluu jalqabe. Waan baay'ee fattashuu jalqabe. Gaafa ilaalu Mardikiyoos fa'aa yeroo dheeraadhaaf hojii gaggaarii hojjetanii mana mootummaa keessaa galmeen isaanii lafa jira. Hojii gaarii hojjettanii hojiin gaariin keessan in ilaalamin jiru Waaqayyo irraa kaasee ilaaluu jalqaba. Ameen. Karaa deemtan irratti hojii gaarii hojjettanii lafa hojjettan irratti hojii gaarii hojjettanii kallattii adeemtan irratti hojii gaarii namoonni qabdan galmee gaarii namoonni qabdan Waaqayyo galmee kee isa gaarii sana si ilaaluun isaa yeroo isaa dhiyaate. Maqaan Waaqayyoo dabalaan eebbifamu. Sanarraa kan ka'e mooticha kanee nama kanaaf maaltu ta'ee gaafa inni gaafatu nama kanaafi homaayyuu hin taane waan tokko yoo wajjin goone
dura jiran. Katanya nama unda desu na aniwa mani fidan. Gapa da kaniwa mani fidan hula shike lalu namne gurba hula shike sai lalu namne. Sana boleh man tinggal Ahmad dah cedek dia tu namici. Nama modi mos sujala de mat ta ide gapa. Nama di kos Ahmad kan dia. Nama modi mos sujala de dia. Macam belum main ana saya dia. Nam nisil anak modi tidak atau anak Malaysia apa yang terjadi, anak saya tu. Nama modi musuh jalan tu nana na, nama modi musuh jalan tu mah fardi adin fiame, berfirman asal rekane, ufadi modi tu fiame, fardi tina kada modi na tahu tu kulah mungkin, madala susah kesa. Nama modi musuh jalan deh, kada tuta, ani turumba ufa asing aja mani, turumba dah je gue tu, mana aku sih tu. Nama modi musuh jalan deh, mana tuta, nama modi musuh jalan deh, kada tuta turumba dah ufa, itu dia. Nama modi musuh jalan deh, kada tuta. Akas jecha magala kenan, magala kes, nan nawe nan, ini gurbashe ding amano, moga anak lagi di dalam tidak iwadi tiga, tak iwadi ini. Akaboh tu ganan, isam macam itu kotor kosa, itu ranam besi, itu tindabalik, gurbakan afrawat. Amin. Haleluya, haleluya. Kalau dua kayu bado, kalau dua kayu bado. Hamana kena kedua ni sama gurbaku jadi meja ni. Ante. Baga tu si muda. Nama modi Moses sudah ada kada tuta. Nama modi Moses sudah ada kada tuta. Nama modi Moses sudah ada kada tuta. Amin. Amin. Akasih cabul itu ada. Fardan di sini. Fardan di sini. Wadai rumah uji. Fardan di sini. Fardan di sini ada gurbat jalan ada gurbat. Saya tu kosta, saya tu kosta. Fardan itu apa? Dia tu jawab ayam mereka. Garat di mana nasi betul dua hari lagi tadi. Esok Fardan lagi. Baru apa mui nami? Baru kamu. Baru apa mui dah? Baru kamu. Wah ayo akak nanti dalam sedar pakai kasih ya. Kalatin bekam nen wa ayo sadar kake ulkas. Kalatin bekam nen wa ayo adik sake ulkas. Kalatin bekam nen wa ayo cike ulkas. Kalatin bekam nen wa ayo tanyaki lagi ulkas. Wa ayo pada ulka kamu kalagi ratu cita cita. Amin 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 amin. Pada ulka kamu cike ratu cita wa ayo. Haleluya haleluya. Balik kumana maaf kuda sate buyansa cisa turbansa barawal kafamu wate sinta de majira sa'atinsa barawal kafamu wate sinta de majira haleluya arra kasera wate barawal kafamu na bidera arra kasera barawal kafamu hula hotiri adena era mata yesusi mare sangatado mata yesusi jege sangatado mata yesusi karage sangatado mata yesusi nisliga barawal kafamu. Amin amin amin. Kalau dua kayu hado, kurbasa. Mana pun belum aja lah kaya kaya jatuh di sana gambar terlihat. Wajib kamu tahu pernah saya dilatih. Cuma kaya kaya dah. Dah tadi baca ni kita dia cemu sani berhademu. Sani seorang makanannya, orang makanannya tu apa begitu? Ada tak bumi lah bagi orang yang nanti ni tidak ni makanannya kalau katu bulan itu. Minta sebi mandi kaya tu tidak lagi. Desa mendengar kaya. Mila siya maiki itu kau berkata, desi nama baka injiru. Akada saya pada ni fali pada ajkali pada waktu itu. Akada saya mangkat pada baik Yesus. Luput atau okey, garu errati apa tawari maiki
immoo du'e namicha kanaaf isaan balaa. Namichi du'aaf jireenya gidduu jiru kan. Innaa baay'ee ulfaata. Egaati maal dhufeetu baatanii fidaniitu nama lama sadii ta'anii baatanii fidaniitu balbala mana qulqullummaa jala itti gadanii batu. Jala. Ijoollee nu qabdaa. Balbala mana qulqullummaa jala jalatti kaa'anii soo jalaa batu. Gurbaatichi taa'ee ija sana saanjala magariitti darbatu yookaan fudhata. Ishee sana immoo amma immoo ilaala. Amma immoo itti darbata. Abbaan garaa dhawee fi rakkisanii darbu. Yookaan carqii lafa buufateera. Yookaan waraqaa wayii lafa buufateera. Yookaan immoo naqalaa isaa kanatti qabata. Achitti darbatanii darbu. Gurbaa taa'ee ija siwati waa'ee fayyuu waan ta'u sammuu isaa keessa guyyaa tokkoof yaadee beeku. Mana qulqullummaa kana eegalee waaqeffannaa sammuu isaa yaadee beeku. Maaloo waan sammuu isaa keessa jiru achuma taa'ee kadhachuu, achuma taa'ee saanduqa funaanuu, achuma taa'ee haalelluuyaa haalelluuyaa har'a ergaa jabaa tokko sii qaba. Achumatti na kan jettu achuman taa'ee jiraadha kan jettu har'a maqaa Yesuusiin lafaa si kaasee har'a maqaa Yesuusiin bari'oon ka'umsaa sii baata. Maqaa Yesuusiin bari'oon ka'umsaa sii baata. Ameen ameen ameen. Namoonni tokko tokko akka jedhu iddoo mul'ata isaanii iddoo kaleessa jiranii nan ka'a jedhanii yaadan. Iddoo mana darbe jiraatanii nan ka'a jedhanii yaadan. Mana kaleessa deeggaree jiran keessa nan ba'a jedhanii yaadan. Tajaajila isaanii illee tajaajila keessa jiraatan gaalle olan si ka'a jedhanii yaadan. Har'a maqaa Yesuusiin hundumti butu dhufeera. Ameen jedhine maalo. Maqaa Yesuusiin hundumti butu dhufeera. Humni sadarkaa kee jijjiiru dhufeera. Humni bari'oon ka'umsaa siin godhu dhufeera. Haalelluuyaa. Galgala kana Waaqayyo humna addaa fide fudhatee gara keessa. Humna tajaajila kee jijjiiru. Humna mul'ata kee jijjiiru. Humna hojii kee jijjiiru. Haalelluuyaa. Jireenyi mandara keessatti waggaa meeqa dabarsuudha sirraa dhaaba narraa kaasa. Jireenyi mandara tokko keessatti waggaa meeqa dabarsu. Haalelluuyaa. Haalelluuyaa. Haati booda haa galmatoonni waliin lahan. Ameen ameen ameen. Haati booda haa galmatoonni waliin lahan. Ameen 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 ameen. Ameen 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 ameen. Maqaan Yesuusiin ayyaanni kun sitti haa dabalamu. Amantiin qabnu yeroo dubbannu illee maaliif irratti sagalee godhan dhabde nan dhabde garuu isheen tajaajila kana dhaabduu ani garbaa maaliif shaakala isheen yeroo namni dhufu ennaa yeroo baay'ee amantiidhaan waa fudhannee fayyadamu keessa kennine amantiidhaan waa'ee namicha isaa amantiidhaan ituma kadhatu guyyaa tokko raajamee beektu ameen jedha namichi waldaa keessaa ituma nanneen jedhuuti guyyaa tokko ergaan dhufe maalidha amma akka waaqeffannaa kana fixee baatee sa'aatii 8 irratti bileeniidhaanii barattaattiin jedha. Bileeniidhaan biyya Ameerikaatiin hin taa'e. Paaspoortii hin baafanne. Viizaan hin dhufnee. Foormii adda addaa guutamu hin taane. Garuu Waaqayyo maal jedhe? Hin deettan. Yeroo mandanaati hin deetta gaafa hojjennu. Hidhiidha tokko kana keessatti ajjina maraa. Hin deetta gaafa meeqas bukee keetii ciqileedhaan dhaadhee jirma deemtaa'e. Uumii deeyuma si deessisa Waaqayyo. Ameen. Galanni Waaqayyo haa ta'u. Namichi akkuma mana isaatii maal jedhu shakkis hin jedhu. Paaspoortii sin qabu viizaa sin qabu. Ameen. Haalleluuyaa. Paaspoortii as keessa namni waggaa meeqa
achi dhaabadhu ittiin jetta galaana jala dhaabadhu ittiin jetta amantii amma jasa dhaabichaa'e namichi maal godhe beektu paaspoortii qabuun viisaa qabu aabee gaafa inni misaadhaan manatti cherchi dhaabee manatti wanti fiidee galu poolisii balbala dhaabattee jechi poolisii kottu barbaadan taa'e sayyi poolisii warra Ameerikaati barbaadan taa'e barbaadan taa'e ameen gadalli waaqayyo bara harka isaaniitti wanti qaaban kandeenaa moo andeenaa kaateenaa keessatti ture egaa wanti qaaban namitti hin dhabbate maal balleessu ergaa sasilaa irraa bateera ergaa sasilaa irraa bateera maal hin balleesse waaqayyo waldaa keessaa waa fuudhee bahee jechuu isaati daddabatanii eerpoortiin gahan eerpoortiin waa miti tumeedhanii pileeniidhaan gahan gugguru liti keessan namni amma Ameerikaa ta'utti dubbatu jiru gaafa Ameerikaa ta'ee Ameerikaa dhaganii bu'u kaateenaa irraa eeganii maal ittiin jedhu obboleessa dhaganii jennaan dhiibbaa guddaa nu godhe maal jennaan sii seenee nama ta'e fakkaattaayyuu sii seenee si hin deemne Hallelujah. Onde gadesi dabarsaa galgal. Ameen ameen ameen. Onde gadesi si baasaa galgal. Hallelujah. Hallelujah. Bakka jirtu keessa waaqayyo onde gadesi dabarsa. Ameen 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 ameen. Ergaa kanaan nama sadii guutamee baanaan jira. Nama sadiitu guutamee baanaan jira. Torban kana keessa waaqayyo baanaan si baasa. Naanitu gara biraata jiraan naan maal ta'uudha akkas goonaan eegan yoo barbaade birrii laannaaf birrii dhageetti biyya isaa keessatti ittiin jiraatu yoo barbaade immoo biyya kana keessa akka inni jiraatuuf mana kennee fi carraa laannaa jedhan haalleluuyaa dhaqanii namattiidhaan maal si yaadata maal si birree nama si fakkaatuun sii seenee qabannee dhufne kanaafi amma birrii amma barbaadde sii kenninee gara biyyaatti si deemifna yoo barbaadde immoo biyya kana mana sii laannee biyya kana jiraachuu carraa akkasii sii laanna isa kana hin barbaadena hin dogoggorre haalleluuyaa isaan hin dogoggorre ituu si namni dhanga'ii waaqayyo ergaadhaa erge haalleluuyaa